Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Wiir. Amma oduu isaa kanaa qabannee dhiyaanneerra. Oduu kan isinitti himu ani Odaa Abtaamuutii aga xumuraatti nu faana turan ammoo afeerraa keenya. Walga'iin Komishinii Waloo Ministeerota Itiyoo Afrikaa Kibba Arfaffaan Finfinneetti taa'amaa jira. Walga'icha irratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon kan argaman yoo ta'u, ministeera walta'iinsaa fi hariiroo idil addunyaa Afrikaa Kibbaa Dr. Naaleedii Paandurii fi aangawoonni biyyoota lameenii biroon argamuun himameera. Biyyoonni lameen damee daldalaa, investimentii, saayinsii, innoveeshinii, barnoota, fayyaa, aadaa fi kanneen biroo sadarkaa raawwii waliigalteewwan mallatteeffamanii walga'ichaan akka gamaggaman ibsameera. Komishinii Waloo Ministeerota Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa hariiroo fi walta'iinsa biyyoota lameenii cimsuuf kaayeffatee bara faranjoota 2008 hundeeffamuun ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan Itoophiyaa fi Afrikaan Kibbaa hariiroo dippiloomaasummaa kan eegalan bara faranjoota bara 1994 yoo ta'u, Itoophiyaan walitti dhufeenya seena qabeessa Afrikaa Kibbaa waliin qabdu daran cimsuuf ammallee ni hojjetti jedhan ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Meeshaaleen kontorbaandii birrii miliyoona 454 tilmaamaman to'atamuun komishiniin gumurukaa beeksise. Komishiniin kun adoolessa 14 hanga adoolessa 20 bara 2015tti ordofii taasiseen meeshaalee kontorbaandii galii birrii miliyoona 194 tilmaamamuu fi meeshaalee kontorbaandii daldalaa birrii miliyoona 260 olitti tilmaamamu walii galatti meeshaalee birrii miliyoona 454 tuqaa 9tti tilmaamamu waajjiraalee damee komishinichaa garaagaraatti to'atamu eereera. Gabaasi kan FBC. Godina Arsii Lixaatti dhaabbileen siivilii dhukkuboota daddarboo ittisuuf kan hojjetaa jiran ta'uun himame. Godinichatti dhukkuboota daddarboo haala qilleensa gannaatiin walqabatee uumamuu malu to'achuuf mariin dhaabbilee siivilii godinichaa wajjin gaggeeffamuun ibsame. Dhaabbileen siivilii hojiilee misoomaa garaagaraa irratti bobba'uun tajaajila hawaasaa kennaa jiraachuu kan himan bulchaa ittaanaa godinichaa obbo Asaffaa Tolasaa ganna kanas dhukkuboota daddarboo sababa qilleensaatiin hawaasa miidhan dursanii qolachuu keessatti gahee isaanii olaanaa ta'uu eeraniiru. Qooda fudhattoonnis dhimmicha irratti qindoominaan kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Gabaasa oduutiif kominikeeshinii godina Arsii Lixaa. Dookteroonni Chaayinaa Itoophiyaatti tajaajila yaalaa bilisaan kennan. Dookteroonni Chaayinaa wiixata darbe Finfinnee irraa gara kibbaatti gara kiiloomeetira 40 fagaatu zoonii industirii ba'aa keessatti hojjetoota 240 ta'aniif tajaajila baay'ee barbaachisu kennaniiru. Walumaa galatti hakiimonni 36 garee yaalaa Chaayinaa Itoophiyaatti argamus jedhame. Wallaansi fayyaa bilisaa kun mata duree fayyaa hojjetoota Itoophiyaa ni kunuunsina jedhuun kennameera. Hojjetaan dhaabbata nyaata qopheessu EIZ Taarikuu Maammoo yeroo dheeraaf dhukkubbii jilbaan rakkachaa ture har'a gargaarsa tajaajila suuraatiin hakiimota Chaayinaa irraa wallaansa argadheera. Isaanis dhibee cimaa akka hin taane natti himanii dhukkubbii salphisuuf maal akkan godhus na gorsan. Tajaajila isaan fayyaa keenya eeguuf nu gargaaruu isaaniif baay'een galateeffadha. Kun nuuf hiika guddaa qaba jechuun jiinuwaatti hime. Wallaansi fayyaa bilisaa kun kan gaggeeffame hakiimota Chaayinaa kanneen niwurooloojii fi niwurosarjarii, qoricha keessoo, lafee, onnee, ija, wallaansa ilkaanii, yuurooloojii, jinikoloojii akkasumas qoricha aadaa Chaayinaa fi kanneen biroo irratti adda ta'aniin tures jedhame. Kutaa industirii keessatti warshaa huccuu tokko keessatti kan hojjettu maammee yaadatoo wallaansi fayyaa bilisaa nuuf baay'ee barbaachisaadha. Gariin keenya rakkoo fayyaa bu'uuraa wajjin qabsaa kan turre yoo ta'u, kun ammoo haala fayyaa waliigalaa isaanii salphaatti sakatta'amaa jiru. Kaan immoo haala fayyaa waliigalaa isaanii salphaatti sakatta'amaa jiru. Dookteroonni Chaayinaa dhugumatti wallaansa baay'ee barbaachisu nuuf kennaa jiru jetteetti. Itoophiyaatti hoogganaan garee yaalaa Chaayinaa kutaa 24ffaan Chenzaa yookiin deeggarsa yaalaa bilisaan dabalataan qorannoon fayyaa dabalataa fi wallaansa hordoffii hospitaala Xurunesh Beejingii bakka gareen isaanii jirutti akka raawwatamu himaniiru. Chaayinaan bara 1974 irraa eegaltee ergama yaalaa gara Itoophiyaatti ergaa turte. Uummata Itoophiyaaf deeggarsa keenya ni goona. Tajaajila yaalaa gaarii ta'e isaaniif kennuuf waan dandeenyu hunda ni goona jechuun dubbataniiru. Jiinuwaatu gabaase. Oduu biyya alaatiin Ministeerri alaa Saudi Arabiyaa Faisal bin Farhan Al Saud humnoonni Sudaan keessatti wal waraanan lameen walitti bu'iinsa dhaabuun biyyattii tasgabbeessuuf furmaata siyaasaa akka barbaadan waamicha dhiyeessaniiru. Jeneraal humna waraanaa Sudaan Abdul Fattah Burhaan waliin marii bilbilaan kan taasisan Ministeerri alaa Saudi Arabiyaa kun humnoonni lameen nagaaf tasgabbii lammiilee eegsisuu fi faayidaa biyyattii akka dursan hubachiisuu sijiteen gabaaseera. Hojii deeggarsaa nageenyaa fi siivilootaaf hojjetoota deeggarsa namoomaa dhiyeessanii mirkaneessuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Bara faranjoota eebila 15 humnoota waraana Sudaan lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumamuun biyyattii rakkoof saaxiluun ni yaadatama. Humnoota lameen gidduutti nageenya akka uumamuuf tattaaffii garaagaraa taasifamaa turuunis eerameera.
Waraanni niwukilaara jijjiirama qabeenya qilleensaa caalaa hamaa miti jedhan ministeerri ala Ameerikaa Antooni Bilinken. Jijjiiramni qilleensaa addunyaaf qormaata guddaa ta'aa dhufu Antooni Bilinken turtii kaleessa televiziyoonii Awustiraaliyaa sagantaa daqiiqaa 60 irratti taasisaniin ibsaniiru. Waraana Raashiyaa fi Yuukireen dabalatee iddoolee tokko tokkotti walitti bu'iinsi dhala namaaf qormaata ta'an jiraatanis akka jijjiirama qabeenya qilleensaa uummata addunyaaf qormaata hamaa hin taane jedhan. Ho'iinsa olaanaa ardii Awurooppaa mudate hordofee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hamma gadi lakkifan kaarboonii hir'isuuf tarkaanfiin ariifachiisaan fudhatamuu akka qabu waamicha dhiyeessuun kan yaadatamudha. Amma gadi lakkifama kaarboonii hir'isuuf sirni qonna addunyaa sirreeffamuu akka qabu ergamaan addaa jijjiirama qabeenya qilleensaa Ameerikaa Joon Keeriin gaafachuu FBCtu gabaase. Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qabannee kanuma. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin yeroo gaarii qabaadhaa.